Arras dhufe rabbiin ifgalanne haa gahu umrii nu dheereyse hanga guyyaan gahu kabarri naannawee. Iyyaalli asitti abaaramaan haati abaarte warri baan abaare halaaqaa jala furgisan asichi bahee akkana dalaga. Innis tabiraa janaajjana jedhee waan amma beekana na fuudheetii eegaa na fuudhe booda maallaqa fidinaan je'ee yoo maallaqa fidu baatte naaf ati wajjin jiraannu jaarsa biraa qabdanaan je'ee silkii na jalaa jijjiirrate. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بليا سلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكجرت نندتو نغيني ربي سنعدك أبو أرى إن شاء الله يا رب جئ مي واول يادا تشيسو الأف أستي أركبنا أنا في منشدة خينيا عبد الله أحمدي جيلا دعوة في إيافن أو ترى نملا من كناتو أستي أركما جيلا دعوة في إيافن ترى جيلا دعوة في إيافن جتشون مسينسا شنقبا مسينسا شنقبا مسينسي إساء شنن كن يوني في نمني تقرى في جيل دعوة في إيافن أو أرانتنا إرأتي جري خجان إرود نمني وندي بكتا كان جرو خجان مسينسا شنقبا نمني شنن كن دي جيل دعوة في إيافن نوتيف أركانا يجو أركاناتي أركانا سانيرا جيل دعوة في إيافن نوتيف أركاني درا قدان شيخ خينيا شي أمين إبروتي طول الله عمرهم ربين عمري ساني ربي نواري رئيسو أركاني قدان أكسلا أركانا إسلاماتي أركان إسلامات الرا غير دراتي خاركم شهادة لا جيل دعوة في إيافنو تيفيس أركان قدان وجان نتها يجودا خانغا كما بيتنتي أكسمت مسينسي قدان جيل دعوة في إيافنو لا tokko sheekha keenya jennee mata dureen itti aanee munshida keenya guddaa Mikaa'il Sheekh Mikaa'il Huseenii akkasumatti aanee munshida keenya Mirriisaa Abdullaahi Ahmadii qasadaffaatiis munshida akkuma isinuu beeytanitti Sheekh Najjaash koottaa tokko taanaa isa juusanii خانيس غا وادلس نما فايدة قبومي سن أولو جاتشو لنتي الفاتة هاته أكسي جيل دعوة في إيافن نوتر أرانتنا نما لمات وستي أركما جيلي هندين جرو سبب نتي أرانتنا جيل الرانمني لمن كن أصلو في مريويتي في كاو وغري غرانو نياتي دبين hedduu nama rakkiftu waan nama rifachiisuutu irraa as nu fidee asitti irraa haasa'uudhaaf namni lama jiila irraa jechuudha asitti argamee kanaafuu wanni nuti irraa haasa'uu deemnu waa'ee rakkina ijoollee teenya dhiiraa fi dubartii warraa asii yaa'ee biyya alaa jiruuti. Kan ka biyya faranjii jiru kan ka biyya arabaa jiru. Hommaali yoo jettaan akkuma isinuu beeytanitti rakkina namni wal sobuuti. Wal soban waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti jechuudha. Waa'ee bultii irratti jechuudha. Wal sobuu guddatee akkamiin ta'a akkana na godhe
wagga kana na godhe maal ta'uu naa wayya na fuudhee na garagalee na hiikuu dide na fuudhee maallaqa kennitu malee je'ee maallaqa itti kennuu dinnaan silkii na jalaa cufate rakkoo kanaa keessaan jira ja'anii hedduu himannaan nu bira jirti akkamiin taa'aa jedhanii nuti immoo waan kana furmaata akkam goonu akka goonu hin jiru furmaata gaafa namni duraan silaa waan duraan firraa laaluu qaban osoo firraa laalin amma ganaa eega wanni taate akkana na godhe akkam ta'uu naa wayya ja'anii hedduu bilbilaan nama hunda bira isa biraas ana biraas jara kaan biraas akkasuma jiraachuun ni mala hedduu jechuudha wanni akkanaa kun jechuudha. Siin fuudha ja'anii sobanii fuudhanii dhiisanii jalaa badu. Waan akkanaa kana rakkoon ni jira. Namootuma kanarraa jechuudha. Nama akkamtu jira seeti. Akka wal godhu jiran. Waan hin quba qaburraa, waan hin dhageerraa, waan natti himatanirraa. Hedduu namni kana. Akkana jedhan. Isaanuma kanarraa ni jiran ammas. Gariin akkam wal godhaa jiran ni beektaa wanni himannaa dhufaa jiru. Namni jaarsinis jaartii soba. Isinis jaarsa sobdii. Silaa huulii biyya oolanii beekta. Bakka oolanii. Gaafni guyyaan isaa walitti dhufan torban irraa guyyaa tokko maal akkasiin se'a. Gaafni isaan silaa ol arkan. Gaafni namuu dalagaa irraa galu boqonnaaf jechuudha. Kana keessatti inninis tabiraa jana. Isinis kabiraa janti. Osoo wal fuudhanii hojii jiranii. Baasa baheen siima. Baasni bahee namni tokko inninis janee isin amma imoo maqaa biraatiin banatte. Maqaa isatti himtee isaan heerumte san malee imoo maqaa biraatiin banatte. Inninis imoo maqaa isiin isa beeytuun san malee maqaa biraatiin banate. Banatee tabiraa jana. Osoo ju'uun bar namara rabbi gaaf barii gara addunyaarra rabbiin nama qaaneessu malee guyyaa tokkollee ta'uun du'anii ja'an. Asuma fuudheeti isii janaa jennu seeninnis nama biraati jee. Isiin takkaa'u fatiyaa alfiyaa baafatte. Takkaa faaxee haddoo baafatte. Inninis yuu yaada umara baafatee maqaa saniin immoo banate imoodhaan ati eenyu eeysa akkana heerumtee hin heerumne waliin jedhanii jaarsaa jaartii bara. Hin fuune waliin jedhanii. Jaarsaa jaartii bara. Hin fuune waliin jedhanii wal janaa jedhan. Osoo wal janaa jedhanii gaafa kana eessatti walitti dhufnaa jedhanii waliin baay'ilamatan. Hoggaa waliin baay'ilamatan manfoomoo maali bakka waan dhaqan takkaa jira manfoowaa jedhaniin sa'a bakka itti bashannana isaaniitiin sa'a hoggaa achi dhaqan guyyaa kana achi wal agarru torbaan akkanaa jedhanii akka guyyaa san isiinis qophooyitee dhayite innis qophaa'ee dhaqe. Bakka kanaa walitti haa dhufnu hoggaa jedhanii achi walitti dhufan kunoo isa kunoo isiidha. Subhaanallah. Waan akkanaa kana jira. Amma mee zulmiin tana caaltee jira. Akkana wal sobaa jira namni asiin biyya Arabaa tanatti ce'aa iyyaalli asitti rabbiin sodaanne khanaman sodaanne asii deemeechi bahee maqaa amantii uffatee muslima if godhee assalaamu alaykum jee isinis assalaamu alaykum jettee maqaa amantiitii walitti dhufanii akkana wal godhaa jira. Nama akkana wal qaanyeessu jiru jira. Rabbii ka sodaadhu ilmi namaa akkana ni dalagaa. Mee rabbii ka sodaadhu amma namni gaafa biyyaa deeme gaafa bakka isan beeyne dhaqe waa takka hin qaanfatu. Gaafa biyya isan beeyne dhaqe namni inni qaanfatu yoo rabbi sodaatee rabbii tokkicha qaanfate malee wanni inni qaanfatu hin jiru. Irra guddaa ilma namaa waan qaqqabe ni beektaa biyyatti dhalatee jira biyyatti guddatee jira biyyatti dhalatee guddate sana keessatti namni hedduu osuma kijibuu fi waan akkasii soba akkasii dalaguu ni qaanfata. Ilma abaluutii naan jaanja. Bakkaan an jiruu na beekanii na dhufanii na qabanii akkas na godhanii jaa soba kanaa hedduun godhu ture. Biyyaa deemuu fi biyya jiraachuu garaagarummaan isiin qabtu tanaa beeka. Namni yoo biyya jiraate hedduu rabbillee sodaachuu baate nama qaanfata. Biyya keessa dhalatee keessa guddate sana qaanfata. Nama wajjin guddate kana dhiiroo ilma abaluutii jedhanii maal naan jedhanii warja'anii warra keenya kana maqaan bada hajuus ni jira. Kana qaanfata. Waan kana amma kana qaanfachuun hedduu gaariidha beeka. Maaliif badiirraa si oolchiti? Namni biyyaa deeme kanam tokko namni isa beeku hin jirre ilma abaluutitti
yoo achi badii lage bakka biraatitti jijjiirrachuu kan danda'u waa takka kan qaanfanne iyyaallee maal godhu ardiin isaa bal'oodha. Akkana dalagaa jira jechuudha. Hedduu maallaqa kennitu malee na wajjin jiraachuu hin dandeessu. Huulii dalagaa turte san hogguu jiinigee maallaqa fuudhii fidiinatti. Yoo fiduu baatte wajjin jiraannu. Akkana naan ja'a maallaqa ittiin kannuun ja'anii silkii na jalaa cufate maallaqa si dhoorgannaani akkamaa ta'u. Waan akkana kanaa jira. Wanni kun hedduu ijoolleen asiichi yaate wal rakkisaa jirti. Hunda osoo hin ta'in warri rabbi sodaatus nama jira. Isaanuma kana keessa warri rabbi sodaatus nama jira. Hundaa miti warri kana dalagu. Wanni akkana hedduu jira. Hedduun argate. Atis wanni akkasii hedduu sibira jira. Mee wanni akkasii wanni sibira jiru yoo jiraate akka ibsituun fedha. Ibsimee wanni kun hedduu rakkoo nuuf fiti. Hedduu nu cinqamanii nu cinqan. Nuti hukumii akkam godhuu dandeenya? Hukumii akkam goonaaf? Wallaahi bismillaahi irrahmaani irrahiim. Obboleeyyan keenya egaa haasawallee walakkeessine ammoo haa ta'u salaamtaan tiyya salaamtaa warra jannataa bakka jirtan maratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu isiniin jaa. Duba dubbiin shayinni kaasatuun namni hundi gaani beeka. Waan gaybii ta'e isaan kun biyya jiranii Itoophiyaa jiranii waan akkanaa maalirraa haasawan jechuun keessan gaa namni gariin jechuun ni mala garuu immoo dubbiin akkasii miti. Rabbiin isin beeka. Wanni kun qabatama dhugaa hin jiru jechuudha. Wanni kun maalirraa kan ka'e kijiba jechuudha. Wal sobu, wal kaa'inu. Namni maalummaa isaa dhiisee gartee waan biraa ta'uudhaaf, waan biraa tahee waan takka argachuudhaaf tattaafatu jechuudha. Duba kijibni amantii Islaamaa keessatti dhoorkaadha. Dhoorkaadha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam wa inna rajula gurbaan tokko yoo dubartiin takka ni kijiba san irra deddeebi'a. Hanga hattaa yuktaba inda Allahi kadhaaba. Hanga kijibaa abaluu kijibaa jedhamee hanga beekamutti jechuudha. Hanga barreeffamu jechuudha Rabbi biratti. Namni kun aboo dubbii dana eenyurraa dhagee aboo abaluu kijibaadha adiitiin jedhanii kan namni jedhu jira bar. Dubbii abaluu dhiisaa kan jechuudha. Duuba akkas jennee jechuudha ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kijibaa takka kijiba. Ammas ayata munaafiqaa ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam nuuf hime san keessaa tokko kijibuudha jechuudha. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafatame san namni Islaamaa nama muuminaa irraa zinaan ni argamti. Ni argamti. Bakka zinaa haa dalagoo osoo hin ta'in zinaan irraa ni mul'attiidha. Akkasuma waan biraati irraa hanni irraa ni mul'atti. Irraa ni mul'atti. Dalaguun ni mala sheexaa daleessu ni mala. Kijibni irraa ni mul'ata jennaan kijibni irraa mul'atu jechuudha. Duuba obboleeyyan keenya. Hawaasni biraa irraa mul'atu. Kijibni irraa mul'atu jechuudha. Nama rabbitti amane jechuudha. Nama muuminaa jechuudha. Nama rabbitti amane. Kanaaf obboleeyyan keenya waan kana maaltu nama geessa kijiba jechuudha. Kijibni tokko hoggaa kijiba tokko kijibdee kijibni tokkichaan san dhugoomsuudhaaf kijiba kudhan kijibda jechuudha. Dhibba kijibda. Kanaaf obboleeyyan wanni kun qabatama waan nama hunda rakkisu jiru waan rakkoo adda addaa fidu jiru jechuudha. Seenaa reefun tana isheen isin hime. Wanni sun waan arkame waan uummata keenya irratti arkame. Tatanirra ajaa'ibaan bira jira. Meetii dheengatte deemte sinibsi. Haadha ga'u namni kun. Duuba nama tokko abbaa manaatiif haadha manaatii turanii seenaa lamaan qabaa wani. Takijibaa tanarratti asumarraa inni isin qaame inshaalla. Kaaniiti asitti wal fuudhanii asitti dhiisee biraa kute. Hoggaa inni asii deemee biyya bakka silaa dhaqu san biyya arabaa hoggaa dhaqee bara kanaati ilmoo teetiin garaa qabaa jetteen. Asitti inni asitti dhiisee egaa biraa deemechi bahee ilmoo garaan qabaa jetteen. Ilmoon garaa qabaa jetteen. Amma haadha mana kiyyaati ilmoo garaa qabdi jee ganaa akkasitti maallaqa akkasitti waa hedduu wanna ta'e ilmoon baatii meeqa baatii 5 baatii meeqa baatii 7 baatii meeqa baatii 9 hangam takka dhalee hangam takka baatii dhalatte baatii 5 inni hanga isin garaa hin qaba maarree ilmoo baatii 5 fi jaalakkaa'u kana suuraa illee ta'u kaasii takkaa'u suuraa kaasii ka garaa qabdu naa ergi injiinu idaafanaan achuma afaan dhaabee garaa naa qabdi jee maallaqa sergaaf jechuudha. Hoggaanii fi mee sagalee ilmoo xiyyaa sana dhageesse hoggaa jetteen hoggaa jeen fuuteeti ijoollee namaa boochiftee hun walaa dhageetteen hun walaa mucaan kan koheeti jetteeni kaaniiti asitti wal fuudhanii asitti dhiisee biraa kute
hoggaa inni asii deemee biyya bakka silaa dhaqu san biyya Arabaa hoggaa dhaqee bara kanaati ilmoo teetiin garaa qabaa jettee. Asitti inni asitti dhiisee egaa biraa deemechi bahee ilmoo garaan qabaa jettee. Ilmoon garaa qabaa jettee. Amma haadha mana kiyyaati ilmoo garaa qabdi jee ganaa akkasitti maallaqa akkasitti waa hedduu wanna ta'e ilmoon baatii meeqa baatii 5 baatii meeqa baatii 7 baatii meeqa baatii 9 hangam takka dhalee hangam takka baatii dhalattee baatii 5 inni hanga isin garaa hin qaba maarree ilmoo baatii 5 fi jaala kaa'u kana suuraa illee ta'u kaasii takkaa'u suuraa kaasii ka garaa qabdu naa ergi injiinu idaafanaan achuma afaan hoggaanii fi dhaabee garaa naa qabdi jee maallaqa sergaaf jechuudha. Hoggaanii fi mee sagalee ilmoo xiyyaa sana dhageesse Eega dhalte. hoggaa jetteen hoggaa jeen fuuteeti ijoollee namaa boochiftee hun walaa dhageetteen hun walaa mucaan kan koheeti jetteeni onna godhuu turte jechuudha. Gaa hin turre ka'eetichi dhufe gurbaan jechuudha. Hoggaa dhufe haadha mana kiyyaatii fi ilmoo naa galchaacheeti gandatti ergate. Isin kan dhalin beekadhu niin dhaleetteen jechuudha. Amma dubbiin maaltu dhufe sababaa kanatti haati intalaa firraa dubbii tan akka goonuu qabnu ilmuma namaatiin laalee moggaata akka hateetti fide jettee ganda keessa kaate jechuudha. Akkam ilmoo namaa hattee fidde Hoggaa fidde kateetii jechuudha. Amma hoggaa deemtee ilmoon gaafa akkatti himanitti qaama ilmoon baatii 5 takka baatii 6 ilmoo baatii 6 barbaadu dirqama jechuudha. Baatii 3 hin taatu beekadhu. hin taatu. Tabaatii 6 barbaaddee jechuudha hattee fuutee isii hattee ganda tokkorraa ganda tokkotti tarkaanfattee gandi itti guutuu Ganda biraatii hatte. ganda biraatii dheetii hatte. Gandi kun akka isin ilmoon qabne garuu na beekanii boodanarra qabanii namni kijibaa deemu hin yaadu beeka. Hin yaadu jechuudha. Sababaa sanitti isiinis hidhamtee gandi guutuu waliin bahee wanni hamtuun taate jechuudha obbolee jira. Wanti kun kijiba jechuudha. Duba soba akkanaati jira. Maalirraa wal sobuun maalirraa barbaachisa. Nama fakkeenyaaf heerumee bultii ijaaree asii ilmoo qabu fuudhee bultii ijaaree asii ilmaan qabuutu hoggaa asii biyyaalaa dhaqee ani dubra ani dardara hin heerumne takkaan heerumne je'ee bifa kanaan soba kanarra ijaarama jechuudha. Seen tareefoo Tareefoo ta ajaa'ibaa tana fakkaattu beektaa akka isinuu beektan namni keessattuu biyya Arabaa kanatti immoo ijoolleen hoggaa dhaleeddu torbaanitti yoo baatitti wal bira dhufan haati manaatii fi abbaan manaatu jechuudha. Namoonni bakka biraa dalagee wali gala jechuudha. Amma kana saahibni tokko fuudhu aboo kanattiin fuudhe jaartii takkaan fuudhe hoottuu na laalii jeen duba. Mee waan kana dhagaa hedduu dhaggeeffadhaa. Hoottuu na laalii jeen. jeen. Hoottuu na laalii jeen. Eenyu jaan? Saahibaan jaa. Saahibaan jaa. Niin fuudhee jee. Fuudhan jaan. Beekadhu ha inni na laale jechuun kun isa dura fuudhee bultii qaba. Isa dura fuudhee bultii qaba jaartii isaa bakka biraatti dalagu jirtu kan jirti jaartiin isaati. Akkasaatti. Hayaa je'eetiin magganaa asii ka'ee qophaawee dhaqee jechuudha. Hoggaa dhaqee akka tasaa ta'ee hoggaa inni mana seenu yaabbalayyoo waan nama ajaa'ibsu ta'e inni fuudhe kun jaartii tanaa fuudhe beekadhu jaartii tanaa ta'e inni jaartiitii jaaf ta'u kana bakka biraatti fuudhe taa'imni isaa kun. Jaartii saahiba isaa kana fuudhe. Jaartii saahiba isaa fuudhe bara. Isiin sossobdee jaarsan qabu jetteeti dubra heerumte kaa. Jaartii saahibaati. Jaartii torbaanii ta'uuf deemti. Torbaan tokko jaartii sanii. Shifti jechuudha. Subhaanallah. Nacuudhu billaahi min daalik. Duba amma gaa hoottuu jeen gaaniin fuudhe akkasi je'ee qophaa'ee gaa maal je'ee dhaqee jechuudha. Laaluu dhaqee gaa saahiba isaa fuudhe. Amma hoggaa laaluu dhaqee akka tasaa hoggaa inni mana seene isiin hin jirtu. Isiin mana keessa deeraa keessa jirti. Waan akka bunaa waan akka nyaataa achi jirti jechuudha. Saahibni kiyya kun isa yaaman beektu. Wal beekanii har'a dhufu jiraa quban qabdu. Quban qabdu isiin waan qabatama jiru quban qabdu. Dhufeeti gattaa jechuudha. Hoggaa dhufee gattaa'e waan akka bunaa waan fiddee gaa nama hundaa hiruu seente jechuudha. Achi irraa kaatee hoggaa hirtee osuma jettuuti isarra geesse jechuudha. Hoggoo isa geesse kunoo namicha. Namicha hoggaa fuula keessa laaltu jaarsa siite jechuudha. Kan inni jaartii taa'u tana jechuudha. Akkasumatti gaggabde jechuudha. Hoggaa isiin gaggabde ka'anii amma kun
ajaa'iba isa dhiiroo maali amma shakkee godhiiroo isiin tun wallee saahiba bira dhufte moo nama wajji dhufte moo jee amma Isii bara heerumte tanaani walis Walis sahiba seera. jechuu shakkeenini. akkas jechuu shakka akkas jechuu shakka hoggaama wanna ta'e kun gurbaan gaa rakkatee maal fuudhee dawwalee qaama namatti aboo jaartitii yaa gaggabe quraanitti qaraan jedhanii eka hogguma kana jan galteeffachuu aha Jaartii tiyyaa gaggabee jee. jaartitii yaa gaggabe jechuun Subhaanallah. gaggabe akkasi gana Hafuudhee aruuza bira dhufan kanaatitu jaartii tiyyaa gaggabee jeen. eka kanaa jee eka Jaarsi si as jira. Eeqa. Isiin isa gartee rifattee. isiin isa gartee ka isa harkuuf rifatte bar Rifatte. hirifatte amma gaggabdee qaate hoggaa bayyanatte ni numata gaggabde mas taraa booda aboo waan isii kana godhu naaf beeka naa galtee jirti je'eeti nama biraatiin isiin tura kana jaartii tiyya turte jaartii tiyya ana arkuudhaaf ka rifattee gaggabde Jaartii tiyyaa. niin deeme jeete niin deeme jee usee ka'ee Isuma kanaan ofirraa hiikii jee. firaa hiika jeeni kasitti deeme jechuudha. Waan akkanaa kana fa'aa jira obboleeyyan. Mee waan akka dhugaanis ta'anii barii mullee nama dhibdi waan kanaa. Duuba obboleeyyan waan akkanaa jira. Kanaa jecha keessattuu warri maqaa amantii qabannee maqaa islaamummaa qabannee hijaaba maqaa hijaaba kan balleessine maqaa mudawwaraa fi imaamataa kan balleessine obboleeyyan. Kanaafuu wallaahi egaa dhaamsa jabaa wanni kun bakka hunda jira nama warra biyya arabaa dhaqe takka warra biyya alaa dhaqe hundaatu kana jechuudha miti namni nagaa hedduu jira namnichi taa'ee diin keenya kan kaddamu jiru namnichi taa'ee duuba amantii isaa goggoifatee diin qabate hedduu jira jechuudha hedduu jira wallaahi ammoo gariin gaa beektaa rakkoo dubbatan malee beektaa furmaanni furmaa taa'u rakkoo dubbatan rakkoo qabnu dubbanna qabxii dadhabinaa osoo qabxii dadhabinaa dubbanna malee qabxiin jabinaa waan dubbannu qabnu nama keenya jajjabaa nama haala kanarra jiru rabbiin irra si jabeessu jennaan nama haala babbareedaarra jiru nama diinsaa qabatee jiru bifuma sanii rabbi si jabeessu kan heerumin kan fuudhin caraa rabbi si haa tolchuu jennaani ammoo namni waan akkanaa obboleeyyan wanni kanaatu nurraa safuudha qaaniidha waan akkanaa kanarraa ifaa tiisinu ifaa yoom akka duniyaarraa deemnu hin beeknu keessattuu yeroo ammaan tanaa kana duutii baay'attee kunoo namni lubbuu meeqaa amata kana dhume lubbuu meeqaa amata kana galaafatame lubbuu miliyeenaa oli jechuudha. Duuba obboleeyyan haala kanarra nu jiru ajalli rabbii kanutti hin dhufne waan kanarraa haa toobbannu gama rabbii haa deebinu inshaallah yaada ja'uun qabaa inshaallah gaa ni dheerite. Jara keenya wallaahi wanni kun waan coroo nama hadochuu waan silaa asirratti illee ol bahanii haasawanii mi dirqama jiruutu ol baasee nama haasessiisa malee dirqama jiruutu ol baasee nama haasessiisa yoo xiqqollee ta'u waan namni gurra buutee waan kanarraa if qusate jechuuf dirqama jiruu nama haasessiisa malee akka kun akka silaa haasawanii miti yoo rabbi sodaata mee akkanatti jaartiin hoggula jaartiin namaa heerumtee jaarsi dhufee bunaan kannaaf jettee rifattee hoggaa gaggabdu. Kun eenyu ijoollee baalagee asichi haatee biyya arabaa kanatti biyyan beeyne namni biyya isan beeyne hoggaa dhaqee kanatti hin qaanfanne qono. Amma silaa biyyatti dhalatan jiraatanii akka kanan dalagan. Garaagarummaan biyya itti dhalatan jiraachuutii fi garaagarummaan biyya biraa jiraachuudha tana qabdi. Rabbi sodaadhaan ni jiran. Irra hedduun ijoolleen asii achi jabaatee ala jirtu dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u irra guddaan isaanii warra rabbi sodaatu. Irra guddaan isaanii warra rabbi sodaatu. Namni akkanaa hundaami tokko jira malee tokko jira. Garuu ammoo maqaa warra asichi bahee waluma dhabama beeka. Nama asichi bahe jaanii akkanan ta'ina waliin sobina. Amma dhiirti takka dhalaa lamaa sadii illee fuudhuu numa jirti. Haa jiraattu san sodaatanii dhoysanii fuudhullee yoo taate sodaaf. Walaakin immoo tunis quban qabdu sunis quban qabdu anuma qofaa jiraafte jechuudha. Maaliif walitti jiban? Tun tanarra baasa intalti takka ta nama sadii heerumtee jirtuu jira jedha. Intalti takka nama sadii. Torbaan akkuma ati reefu jette sanitti amma silaa isin sadee isaas ni hidhatti beeki. Silaa guyyaa san dhufee jaarsee argu baatee balaan san itti bu'u baattee sadee isaas ni heerumti jechuudha. Torbaan tokko jaarsanii wajjin bakka dalagaatiin jira irra dhufuun naan mijoone jetteeti jaarsa kan bira bulti. Guyyaa kaanis bakka dalagaatiin jira dhufuun naan mijoone jetteeti jaarsa kan bira bulti. Maaliif kun barbaachise?
maali qiyaamaan akkana waan aadaa teenya keessa hin jirre waan shari'aa teenya keessa hin jirre akka caalama keessa hin jirre iyyaalli namaa baalageen namaa achi bahee waan akkanaa kana dalaga. Ha asitti ilmaan asit dhiisee jaartii wal lolanii achi bahee gamas achi bahee achi shabaaba ani finja asii ilmaan 3-4 qaba beeka takkaan fuune hin jaan isiinis asitti jaarsaan wal didaniiti takkaatti jallatee asii deemtee ala baatee achi an shamarran jettee takkaan heerumne jettee walitti kijiban kijiba akkanaati jira ni beeyta waan kana nurra isintu beeka timmiyaa dubbannu malee nurra isintu beeka waan kana ammaas namni nutti himu isini malee nuti isinii wajjin jiru bilbiltanii nutti himtan waan akkanaatiin nu mudate akka kanaa jira waan akkanaa rakkoo kanaatii jira jettanii isintu hima isinumaa hima nuti achi jiraanneen agarree beekaa dhuguma akka waan kijibaa so'inuu isinitti hin fakkaatiin waan isin achi dalaguu jirtan hunda bilbilanii nu himan akkana na godhanii furmaanni kiyya maalii akkana na godhanii furmaanni kiyya maalii akkanaan ta'e akkas na godhanii du'aa'ii naa godhaa nuti du'aa uummata na godhaa wallaahi ilaal zalala rabbi maarree si haa godhu rabbi harkaa si haa baasu rabbichi maarree firraa laaluu qabda dura daafanaa atiis firraa laaluu qabda abaaramtuu asittuu jaarsa gubdee asiichi baate taqibaaba meeqa cabsite tabana meeqa ziyaarte asiichi baate an shamarree siin jettee si sobdee deebitee akkanaa mudadhe akkas na goote jettee achii bilbiltee maal sii godhuu dandeenya nuti. Firraa laali dura. Firraa laali. Maaliifi rabbiin sodaanne. Maaliif rabbiin sodaanne. Rabbi sodaadhaa. Badii akkanaan dalagina. Akkana waliin sobina. Kijiba guddaa dila kana. Kijibni nama oolcha malee nama bulchuu jaan. Rabbi sodaadhaa waan akkana kana walirratti hin dalagina. Dhugaa jirtu walitti hima. Fuudheetiin jira. Ilmoon qaba. Akkasi. Lakkii jaarsan qabu. Lakkii niin qaba. Amma akkumatti amananii wal fudhaniitu na ajaa'ibse. Wanni kun eega kana taatee wanni kun akkana babal'atee haalli hoyyoo jiraatee namuma silaa nagaya qabu jechuudha. Gurbaan tokko kan nagaya qabuu fi intalti takka ta nagaya qabdu akkamiin wal amananii. Wal amantiin haftee haya. Warri kun warra biyyaatiin warra biyya namaa jiru. Akkamiin wal namni qabrii obboleessa fi arke tafiitiis arkee jaan. Waraabeessi daaloo nyaate adii ofiis ni taa'aa jechuu jira. Akkasii bar. Amma namni qabrii fi arke qabrii obboleessa fiitis arke jechuun akka abaluu tahee namni arke anis akkasiin tahan numa galaaf jechuudha. Kanaafuu akkamiin wal amanaa namnummaanuu akkamiin wal amana silaa namnummaan rabbitti amanee jechuudha. Rakkoo wanna kun rabbi sodaadhaa. Hundi waa nama akkanaatii miti irra guddaan keessan nama rabbi sodaatu achi teessanii hedduu diin qaddamtanii diin gargaartanii nama diin gargaartanii hedduu seenaa bareedduu dalaytan masjida ijaartanii majlisa qubsiiftanii bakka hedduutti waan adda addaa ashaaraa hedduu dalaytan warri rabbi qajeelcha jechuudha. Ammallee rabbitti isinii haida'u warri akkasii ammallee rabbitti isinii haida'u isin hundaa akkana jechuudhaan ijoollee ta'e uummata keenya warra akkasii sanillee rabbi haa qajeelchu namni yoonii fi qaanfachuu baate wahuma fedhi dalaga. Hoggaaniif hin qaanfatin jeebar. Waan feete dalage min kalaamin nubuwwati jecha warra dabreetirraa ni jira beekta. Min kalaamin nubuwwati. Akkasii kun. Idaa lam tastahi fasnaa maa shi'ita. Namni tokko yoo qaanfachuu baatte waan feete dalage. Nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam akka jedhan alhayaa'u shu'batun min al-iimaan jedhan. Qaanfiin kabajaan jechuudha. Waa qaanfachuu jechuu fi kabajuu jechuun tokko waa qaanfachuu nama tokko qaanfattee duraa ka'uu qaanfattee jecha jala deebisuu dhabuu qaanfachuu jechuudha. Kabajaan damee iimaana irraa taatee jedhan. Waa qaanfachuun damee iimaana irraa taate. Waa qaanfadhaa bolayyan kiyya. Qaanfadhaa. Namni hin qaanfanne wama fedhu dalaga. Yaa boleessu rabbi sodaadhaa isin hundi waa kanaa miti. Namni jallaan numa jira jallaatu maqaa namaa arrabsaa. Rabbiin isaan sanillee rabbi haa qajeelchu isinillee warra toltuu dalagu jiru warra diin islaamirra goggoyfatee warra qara'ee jira warra eega asiichi bee alif baataa saa je'ee warra buluuqa qara'ee jira warra riyaada qara'ee jira warra tafsiira qara'ee jira kun warra rabbiin qajeelchi bee warra rabbiin
godaansasaa godaansa gaarii godhe. Kaan godaansisaa godaansa fokkottuu taate. Saniifuu obboleeyyan kiyya rabbiin isin haa qajeelchu. Warra qajeeltu mara jirtanis rabbiin itti isin haa ida'u. Warri akkas dalagu jirtanis qaanfadhaa obboleeyyan kiyya boru du'aaf teessan. Fuula keessan dura qabrii jira. Gana kophaa teessan qabrii seentanii ciisuu teessan. Gana rabbiin hojii teenya hunda takka takkaan fuula uummataa hunda duratti nu dhaabee abaluu waan akkasii dalage gaafas akkas godhe soba akkanaa dalage akkana dalage jee nu haasawuu ta'a rabbiin. Nutti himuu ta'a. Fatihaa nu godhuu ta'a. Rabbii tokkicha sodaanna. Rabbii tokkicha sodaannu. Kanaafuu obboleeyyan kiyya dirqama jiruu waan kana nu dubbisee himannaa jirtuu waan kana nu dubbisee firraa yoo wanni kun xiqqollee ta'u wayyaa taatee namni waan kanaan xiqqollee ta'u waa qaanfate jenneeti dubbannee wanni kun waan akkana jedhanii silaa asirra dubbatanii miti rabbi isinillee haa qaceelchuu nullee haa qaceelchuu warra toltuu dalaguu jirtanis rabbi itti isin haa ida'u asumarratti dhaabbannaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته